Muuniik tapha xumuraa murtii kilaboota Awurooppaa kan bara kanaa keessummeessuuf sa'atii muraasaa fi lakkaa jirti. Hangafoonaa taphoota Chaampiyoons Liigii 188 taphatame. Tokko kan hafe shaampiyoonii dorgommichaa kan ittiin adda ba'u ta'a. Luis Enrique jalattiin irra deebiin dhalate jedhamaa fi kan jiru Paris Saint-Germain taphattoota dargaggootaa dheebuu injifachuu qabantu taphattoota buleeyyii Inter Miilaan waliin morkata. Inter Miilaan taphattoonni inni Chaampiyoons Liigii bara kanaatiin fayyadame umuriin isaanii giddu galeessaan waggaa 30 fi baatii 3dha. Kilaboota dorgommicha irratti hirmaatan hundarraa garee umurii guddaa qabudha. Kan Paris Saint-Germain ammoo waggaa 25. Garee umurii xiqqaa dorgommicha irratti hirmaatee arfaffaadha. Gareen lamaanuu xumuraaf ga'uudhaaf kilaboota jajjaboo daandii irraa maqsaniiru. Paris Saint-Germain, Liverpool fi Arsenal, Inter Miilaan ammoo Muuniikii fi Barseloonaa kan mo'atan ni hiramu. Amma abbaan mirgaan galee mo'ataa hunda kanaa ta'a. Waggaa 3 keessattiin si'a lammaffaadhaaf Chaampiyoons Liigiin xumuraaf kan ga'e Inter Miilaan bara 2023 garee Manchester City mo'atame keessaa taphattoota turan 8 ammallee jiru. Muuxannoon isaanii kun garicha haalaan gargaaruu mala. Gama Paris Saint-Germainiin Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin tapha xumuraa kan taphate Marquinhos qofaadha. Garaagarummaan kunneen taphaarraa taateewwan murteessan keessaa tokkodha. Tapha deebii walakkaa xumuraatiin Inter Miilaan Barseloonaa moo irrattiin kubbaa goolii ta'uu malan 5 kan qolee gooleegaan Inter Miilaan Yaan Soomer ga'umsi har'a mul'isu ni eegama. Akkuma isaa Gianluigi Donnarummaan Paris Saint-Germain waancaaf akka darbu yaaliiwwan goolii Odegaard, Martinelli fi Bukayo Saka deebisuun sona dabalataa garee Luis Enrique ture. Lamaanuu tapha kanarrattiin garee isaaniitiif wabii abdatamanudha. Luis Enriqueen waggaa 10 dura Barseloonaa waliin waancaa 3 Chaampiyoons Liigii Awurooppaa, La Liigaa fi Copa del Rey Spain injifachuun faacha 3 gara milkii dabarsaniiru. Har'a waggaa 10 booda san raawwachuuf carraa qabu. Magaalaan Muuniik ammoo kilaboota yeroo jalqabaatiif waancaa Chaampiyoons Liigii injifachuuf morkataniif milkii qabeettiidha. Bara 1979 Nottingham Forest kilaba Siwiidin Maalimoo injifachuun, bara 1993 ammoo Marseen AS Miilaan mo'ee, 1997 Borshaa Dortmund Juventus irraa aananii fi Cheelsiin bara 2012 Baayer Muuniikiin peenaaliitiin irraa aananii yeroo jalqabaaf waancaa kana injifataniiru. Paris Saint-Germain har'a waancaa gurra babal'aa kana qabannaan kilaba 5ffaa ta'a. Dursaan taphattoota Paris Saint-Germain Marquinhos humna dhiibbaa jabaa dandamatu qabna jechuun tapha dura dubbateera. Ogeessa teeknikaa jabaa fi yeroo durfamnullee naasuu fi sodaa hin qaban jedhamuun kan jajamanu leenjisaan Inter Miilaan Simone Inzaagiin tapha jalqabaa Manchester City waliin goolii malee adda baanee kaasee dorgommii kanaaf fedhii olaanaa mul'isaa morkanne. Sadarkaa kana ga'uun nuuf mala jedhaniiru. Taphichi galgala sa'aatii 4 jalqaba. Paris Saint-Germainiif deeggarsa qabu mul'isuuf gamoon guddichi Eiffel Tower ibsaa halluu diimaa fi cuquliisaa fooyituu Paris Saint-Germain mul'isuun nan fa'a jedheera. Will be Champions League final. It is the holy grail for this football club. Liverpool taphataa sarartisaa Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong mallatteessifate. David Dian waliigaltee haaraa waggaa 3 Fiorentina keessa isa tursiisu dheeressee jira. Dabalatni isaa akka itti qindaa'e. Shaampiyooniin England Liverpool Frimpong Euro miliyoona 35 waggaa 4 mallatteessifate. Taphataan umrii 24 lammii Neezerlaandis Frimpong akaadaamii Manchester City keessatti guddachuun bara 2019 Celtic'itti makame. Bara 2021 irraa eegaluun Bayer Leverkusen taphachaa kan jiru taphatichi waancaa Bundesliigaa Bayer Leverkusen waliin milkeeffateera. Taphoota 190 goolii 30 galchuun kubbaawwan goolii ta'an 44 hiriyoota isaatiif mijjeessee jira. Amma Liverpool keessatti lammiilee biyyeessaa leenjisaa garichaa Arne Slot akkasuma Virgil van Dijk, Cody Gakpo fi Ryan Gravenberch waliin wal argata. Bara 2023 irraa eegaluun Neezerlaandiif taphoota 12 irratti hirmaachuun goolii 1 galcheera. Arne Slot waliin hojjechuu danda'u kootti baay'een gammada jedhe. Yeroo leenjisaa Feyenoord turan taphattoonni tokko waa'ee isaanii natti himaniiru kan jedhe taphataan kun inni leenjisaa hunda caaludha jechuun ibse. Staadiyeemiin Bayer Leverkusen anaaf yaadannoo guddaa qaba. Achitti yeroo gaarii dabarsee
dubbate akka taphataa kubbaa miilaa tokkootti yeroo hunda dargaggummaa kee gareewwan olaanoo taphachuu barbaadda anis Liverpool taphachuu barbaada ture amma milkaa'ee jira kana caalaa maal jedha jechuunis dubbate waan humni koo danda'uun deeggartoota gammachiisuuf of kennee taphadha waan qabu Liverpool naan kenna waliin injifannaa waliin gammachuu qooddannaa waan hunda waliin qabna asitti argamu kun baay'een gammada deeggartoonni kilabichaa nasimachuu keessaniif galatoomaa jechuunis dubbate Frimpong jijjiirraa bilisaatiin gara Real Madrid kan deeme bakka Trent Alexander-Arnold bu'uun taphata. Tammy Abraham. David De Gea with a big save. Reegan klaba Fiorentina David Dian kontraata klabicha waliin qabu dheeresse David Dian bara darbe jijjiirraa bilisaatiin Manchester United bahee gara Fiorentina imale lammiin Spain Reegan ganna 34 Dian ga'umsa gaarii klabicha keessatti mul'iseen kontraata haaraa waggaa 3 tursiisu dheeresse akkaataa walii galtee kanaatiin Dian mindaa dabalataa jajjabeessitu euro miliyoona 3 akka argatu ibsamee jira. Io ringrazio il presidente, ringrazio la sua famiglia, la società tutta per me. Roman Gianpiero Gasperini leensaa garichaa godhee qacaruuf walii galee jira. Waggoota 9 darbee Atalantaa leensaa kan turan Gianpiero Gasperiniin kilabichaa ba'uuf jedhame. Atalantaan iddoo isaanii Claudio Ranieri qacaruuf akka walii galees ibsamee jira. Sereetilii bara kanaa qabxii 69 sadarkaa shanaffaan kan goolabe Roman hirmaannaa waltajjii Champions League Awurooppaan arganne. Roman leensaa kana kontraata waggaa 3 mallatteessuuf walii galuutu ibsame. Gasperini waggoota dabarsine Atalantaa Champions League Awurooppaa taasisuutiin dabalata. Waltajjii Champions League Awurooppaa irratti morkataa cimaa akka ta'uu fi sereetiliitiin morkataa jabaa liigichaa akka ta'u taasisanii jiru. Kanaanis leenjistoota ciccimoo tiliin qabdu keessaa tokko ta'us mirkaneessanii jiru. Bayern Munich Florian Wirtz mallatteessifachuuf sochii galee jira. Kilabiin guddaan Jarman Bayern Munich taphataa Bayer Leverkusen Florian Wirtz sosobachaa jiraachuutu gabaafame. Taphataa sarara duraa lammii Jarman ganna 22 kana Liverpool fi Real Madrid barbaadaa jiru. Haa ta'u malee Bayern Munich akka taphataan kun achi deemuu dhiisee isaanitti makamuuf amansiisuuf yaalaa jira jedhame. Chelsea Jadon Sancho ergisaan Manchester United irraa fudhatee ture gara waliigaltee dhaabbitti geeddaruu barbaadaa jedhame. Chelsea paawundii miliyoona 25 Manchester United if kennem fudhachuu akka barbaadu ibsamee jira. Sancho strike! Oduu ispoortii sanbata guyyaatti kan rufaatii jirtan Francisco Sherbin dhibee kaansarii faraada hamaa mo'achuun Champions League Awurooppaan xumuraaf ga'ee jira. Seenaa taphataa kanaa Dassaalany Sirnaatu qindeesse. Dumfries, would you believe it? Acerbi! Deep into added time! Taphataan Inter Milan Francisco Acerbiin taphataa dhibee kaansarii araada dhugaatii fi bina sammuu injifachuun tapha xumuraa Champions League Awurooppaa irratti hirmaatudha. Taphataan umrii 37 Acerbiin du'aatii abbaa isaatiin booda dhugaatii alkoolii humnaa olii fi mukaa'u olaanaaf taphataa saaxilame ta'e. Yeroo lama dhibee kaansariin qabame irraa bayyanachuun tapha xumuraa Champions League Awurooppaa irratti har'anii hirmaata. Taphoota Itilii 10 oliif taphachuudhaan maqaa masoo imalticha jedhuun kan beekamu Acerbiin kubbaa miilaa kan hin taphadhu abbaa koo gammachiisuuf ture jedha. Abbaa isaa du'aan erga dhabeen booda imalli jireenya isaa gaddaan guutame. Iddoo shaakalaatii gara manaa yeroon deemu waan hin hojjedhullee hin beeku. Kanaafuu nan dhugaa araada hamaa keessan seenes jedha. Halkan manattiin deebi'ee agamuu utuun hin rafin ganama shaakalattan ba'a. Hojii kiyyaa namootaa na qacaranii fi ofii kiyyaafillee kabaja hin qabu ture. Neestaa isaa haaraa ta'uudhaaf tilmaamamee garuu hin dandeenye jedha. Sono un buon osservatore, capisco un po' i giocatori, mi piace. Bara 2013 Seeree Itiliittiin kan guddate Saasuloon isa mallatteessifate. Garuu gara xumura bara sanaattiin dhibee kaansarii cidhaaniin qabame. Dhibeen kun na dadammaqse jedha Acerbiin yaala baqaqsanii wal'aanuu taasifate. Dhibee kanarraa bayyanatee yeroo deebi'u innaa dhiigni isaa qoratamu qoricha humna namaa si'eessu fayyadamteetta jedhamee dhabarraas adabame. Booda irra deebii yoo qoratamu kaansariin si'a lammaffaadhaaf itti deebi'uu ogeessonni fayyaa baran yeroo dhibamee yaala keemootiraappii irra ture sana alkoolii fi mukaawamaa keessaa ba'uu himata. Yeroo abbaan kiyya du'e akka itti kubbaa taphadhullee dagadheen ture waanuma hin argadhe dhugaa sammuun koo mukaa'u hamaa keessa ture booda dhibeen kun amala koo akka hin jijjiiru na dirqee
tarii namni dhibamuun maaluma isaatu gaariidha jedha ta'am. Anaan garuu kaansarichi na oolcheera. Jiraachuuf waan haaraatti qabsaa'u daangaa du'aa ani irraa aanuu qabutu na fuuldura dhaabbate jedhee Asharbiin afgaaffii gaazexaa laa Rippaabilik waliin bara 2019 tolcheen yaalli keemootiraappii imala jireenya nama tokkoo haala inni gonkumaa hin tilmaamneen irra deebi'ee bocee muuxannoon sun amala haaraa fi dhaabbataa kan gidiraa dhibee fi humni dandamachuu waliin keessa jiraatudha. Kana keessaa ba'uudhaan karaa ani yaadee hin beekneen obsaa fi madaqfamuu jiruu haaraattiin akkan baru na jijjiiree wantoota ana hin barbaachifne ofirraan dhiisee humnaa ol yaaduu dhiiseen jiruu salphaattiin madaqee kanaafin kaansariin na oolche jedhe jechuun dubbatee. utuun dhukkubsachuu baadhee yoona kubbaa dhiisira ta'a jedham. Yaala marsaa lammaffaa ji'a 10 tureen boodaam kubbaattiin deebi'e. Antooniyoo Koonteen garee biyyaalessaa Italiitiif filatanii gaafa iddoo shaakalaa inni dhaqu Koonteen akkas jedhan ani kanan si filadhe waan dhibee hamaa sanarraa hanteef miti ga'umsa keetiin qofaadha jechuun onneetti horan. Taphataan du'aaf eegame sun Itilii waliin waancaa Awurooppaa bara 2020 injifate. Furmaata kana keessa kan darbe Acharbiin bara 2023 Chaampiyoons Liigii Awurooppaan xumuraaf gahee baranas irra deebi'eera. Sanuu ga'ee guddaa baate. Amma inni kanneen dhibee kaansariin dararaman gargaaraa jira. Yeroo ammaa lubbuun kan hin jirre leenjisaa duraanii Boolonyaa Siinisaa Mihaaloovichiin yeroo dhibee kaansarii isaan galaafate kanaan dararamaa turan xalayaa isaan jajjabeessu barreessuu irra darbee maallaqaan isaan deeggaraa ture. Bara 2022 yeroo inni Inter Miilaaniif mallatteessee deeggartoonni kilabichaa baay'een komachaa turanii jijjiirraa isa yaraa seenaa kilaba Inter Miilaan keessatti raawwatame hanga jechuutti gahanii ture. Har'a garuu gootichi dhibee kaansarii fi araada hamaa injifatee hojii isaatiin onnee isaanii guutummaan booji'ee jira. Addunyaan akka kanaam. Dumfries, would you believe it? Acerbi deep into added time. Kilabiin Sereetilee AC Milaan Maasii Milaanoo Allegree leenjisaa kilabichaa gochuudhaan qacareetti jira. Real Madrid walii galtee waggaa 6tiin Trent Alexander-Arnold mallatteessifateeti jira. Bakka isaa Jeremy Frimpong mallatteessuun ni beekama. Liverpool walumaa galatti